keenya dide Yesus kuno bara kafide kuno dide badinsa keenya dide Yesus kuno bara galatafide Maqaan kee eenyudha? Keessatti dhalattee ammiisa jirta? Maaliif dhugaa baataa Waaqni maal si godhe? Maqaan koo Boontuu Biilaan jedhama. Bakki dhaloota koo Wallaggaadha. Bakka ani jiraachaa jiru immoo asuma Finfinneedha. Gochaa Waaqayyoo naa godhe waan dhugaa ba'uu barbaadu karaa keessanii naa kadhattanii waan naa ta'e etoon mana kana dhufee kadhatin dura qorumsa baay'ee keessan ture bakka jireenya qorumsa biyya lafaa jechuudha. Kazaan isin naa kadhattanii dhufeetu mana kana bariin dura daldalaa baay'eetti paaspoortii kennadheen ture. Mokoraaman ture jechuudha. Birrii sanaan baasaa maalina jedha bakka anumaan mokoraa bakka hojiin hojjedhutti ijoolleedhaan bakka kana dheebbannaa ijoolleen yeroo seensuustannaa baala turtan lafa kana dheebbanii turre addana akka inni deebi'eeku malee dhaqeechitti siifa kadhatanii ammii fi ijoollee baay'ee gwaaddanyooti kooyuu nama baay'ee dhufeesti kadhatee deemee naan jettee caasa innaan na dhufadhee barbaadaa oleen guyyaa tokko sagantaa wayii jira dildira achi dhaqee kadhadheen galee torbeetti deebi'ee ammas bilbilee iddoo kana baree nan dhufee akka tasaatee illaa sana teenyee as kottaa galata sanyii facaasaannaan birrii xiqqoon argatti qabadheen jira galgala dhufee lafa kanatti birrii xiqqoo finnee as dhufnee nuuka kadhattanii adda baastanii naaf kadhattanii waan baay'ee cannaqamaa jirta maatiin keellee atillee naanee sirriidhaan jedhee naa kadhattanii waaqayyo si dura bu'attanii erga gaafa sanaa kaasee daldalaa tokkotti kennadhee paaspoortii koosi achi inni meedikaala nagashee ashaaraadhaafis guyyaa naa qabu numa ture ammas naa kadhattanii dhufee ashaaraaf guyyaa naa qabee gaafa ashaaraadhaaf guyyaa naa qabeeru nan naqee bishaan kadhataan manaa qaban ture. Isa akkasumatti dhugee man deeme waasin dubban ashaaraa guyyaan tuquu dhagu sana innaan gaafanii salphii ashaaraa bira geedu viizaa koorraa immoo gaafanii viizaa ergadhu jechuudha footoo xiqqoo fagag jedhii kolfii ka'e ergadhu naan jedhee daldalaan. Ilkaan kee akka inni mul'atutti xiqqoo akka inni si bareedutti fagag jedhii ka'e kolfiiti. Kolfidhe. Eeyyee. Kolfamatu jechuudha jarreeshin. Innaan salphii bira ga'u amaarኛስ ትችላለሽ እና አሁን ጀዴ እናን አከስቲ ፎቶ ኮላሌ ማሳቃ አይቻልም ናን ጀዴ ኦማስ እንዱባኔ ናን ገሌ ማቹ ዶርሚፋን ኮልፍ እንደንዳሙ ናን ጀዴ ኮልፈኒ ቪዛ ሰን ያርገቹ እኒ ጀልቀባው አነ እኔ አንማል እኒ ጀልቀባው ኮልፊት እኔ እንደዳላኒ መጀመሪያ ኮልፊ ናን ጀዴ ለማፋረት ጋፈነ ሻራ ሰልፊ ብራ ገጀርሞ ማሳቃ አይቻልም ናን ጀዴ አሸዴ እናን ገሌ ብሻን ከዳታ መናቀባ እና ጆሌ ነጋፈተኒ ጡቄራን ጀዳን maleen xunne injen galee mana gee facaasaadha guyyaan sun mana gee bishaan dhugee bishaan kadhataa manaa qabu dhugee roobii deebi'een naqee roobeen naan naqu ijoolleen kaleessa guyyaan sin jalaa darbee teellaattachi salfii achi qabadhaan hin jedhan inteenye salfii keessa kan warra arra jalaa dogoggorees jira kan guyyaa har'aatti jechuudha roobii sanaatti isaanuma duukaan salfii qabadheen mana seennaan bootaa nu kennanii bootaa sana nannee qabannee inteenye taa'ee ana calluma deen taa'ee maasin dubban footoodha miti kan keessan dogoggorra eeyyee sa'aatii 10 booda olluu seensisanii ashaaraa tuquudhaaf jechuudha. Kazaan gaafa nama salfii bira ga'u eenyu toosi seensisiinaan jedhan ara xibbaqaadhaan jedhee xibbaqaa sana natti agarsiisuu dandeessaana ara hin beeku maqaa isaasi akkasumatti ol lagasheedhee oliin galee salfiirraa atasitti tuquu hin dandeessu achi deemnaan jennaan nan naqe. Maannennaan akkas akkanaan jettee guyyaan kan keerra darbeera qaxaroo yoo si jijjiirame malee ashaaraa tuquu hin dandeessu naan jedhan. Ara innumaan taa'e maqaa Yesuusiin hin ta'u dogoggora akkuma amanadhee dhaqetti innaan ittiin kennadhe namicha kan nama biraatti jechuudha. Innaan taa'e ishisiin hojjedhaanaan jedhee warafaan eeggachiisee salfii maarkoodhaan warafaadhaan ashaaraa koosnaan tuqee akkanatti waaqayyo naa xumuree etoon dhugaan bahin immoo deemu galata fuudhee yoonaachi ammas deeme waan biraan na dura dhaabbachuu waan danda'u fedhee giddeetaadhaan baqqaasin illee hin danda'amu jettanii yoo turtanii garuu daqiiqaa muraasa naa kennaadheen ture. Galateeffadhee waan deemaatti yaadde amma already xumurteetta jira waan hundumaa. Xumureera wanti naafateen jiru. Warri waan tokko eegaa jirtan maqaa Yesuusiin waajjira mootummaatti haa ta'u imbaasii garaagaraatti haa ta'u maqaa Yesuusiin xumurameera. Micallumadhaatti amantiidhaan xumurameera jedha bareechaati. Baga gammadachuu barbaada mee ijoolleen
yoo achi dhatte maaltu si ta'a jedhan gaafa achi dhaqisin jedhanii maal jedhanii sitti man waldaa sana yoo dhatte maaltu si ta'a sin jennaan dhakan deemi bakka manuma sana dhaqi karadhu kana duwwaa yoo miti ijoolleen bakkaanii ani yoo mucaan sun gaafa sana kintaarotii waa irraa fayyite natti fakkaata ani dhiigan fincaa baay'een cannaqamattee turte isheenu naa kadhatanii naannan fayyama waan tokko yoo narra hin jiru deemi achitti dhaqanii siifa kadhataniitiin naan jette achitti kadhattee naan hin fayyitaa sin jette deemi naan jette hin deemtaa sin jette amma kunoo si xumurameera wanti si hafeen jiru inni dura kee jirus manni itti dhaqaa jirtus mana beektu miti obboleessa bira miti haadha bira miti waaqatti amantee deemaa jirta waaqa si fuuldura habu milkaayi arrasa dhaabattee galateeffattee achi geessee hin booyin achi geessee cufaan ta'in waan hundinuu maqaa gooftaa sin toora siif galu akkatti galateeffatte galate si haa dursu maqaa Yesuusiitiin ameen. ani gaafa sana gaafa naa kadhattan illee bakka hin deemtan naan jettanii akkuma isin naan jettan maqaan koo qabamee jira magalmee irratti firaa koo yookiin haadhoo koo yookiin obbolaa koo yookiin abbaa manaa koo irratti tun taane damoosi koo majammaariyaa waddaa kana kan jalqaba kan waaqayyooti harkatti na qabaa waaqayyo si haa eebbisu naa jedhaa bareechaati mee yeroonni si jalaa turaa ture yeroo waa meeqa yaaltee birrii meeqa kassaraa turte maaltu sitti dhagama ture abdii kutanna akkamii ture ara baay'ee abdii kutadheera bakka macarrashaarra waanuma godhuu dhabeera baay'een abdii kutadhe garuu asitti dhufe iddoo goggora tokko hin godhatin bakka toorumaan naa xumuran inna si garuu tooruma si godhate erga man lafa kana dhufe kadhannaa lafa kanatti kadhachuutti ga'e tokko dogoggora tokko dogoggorree birrii tokko akka malee ittiin ba'a birriin keessa tokko akka malee kisaaraatti waan tokko dogoggora waaw galateeffadhaa fi gooftaa bareechaati waaqayyo si haa eebbisu waaqayyo si fuuldura habu mirkisa akka qaba harki namoota waaqayyo abidda qaba waan ta'eef waaqayyo si yoo si haa dursu jedhaani dhaqi milkaa'e jedhaani eebbaaf ta'e jedhaani waaqayyo si haa eebbiseefami kun churchi maalatti fakkaata bareedeetu waan ta'eef eshi maal yaadde bittee ari bakka wareeguma yookiin waanuma mana keef ta'u amma damoosa koo bira gootu waanuma mana keef ta'u de amma damoosa bira geessutti bakka tokko dhaabatatteeti waaqayyo nama mana isaaf yaaduun qabu amma dingaddaa bismaara bituu dhaqeen jira baay'ee jiraatee kun keessi dhoqqee ture batamaan isa namni ganna lafa qooraa irratti waaqeffannee beeku bokkaarroo buu yaaddoon amma garuu utubuu bokkaarroo yaaddoon jira hin jiru bara maala yaaddaa yoo nama waame bokkaarroo buu yaaddaa maaliif waldaa maal ta'a inni misa waldaa beektu waan ta'eef har'a garuu lafa qooraa irra teenya mee galateeffannaa waldaa kanaa guddaadha. Bakka gammachuun barbaada milkaa'e nagaan naqee shaaloom eebbifamee